Emi mani Barreesse wallaloo seenaa goota koodii gabaarra toota Oromootiini. Ji'ee bilaati guyyaan saas 15 dungoo koo ibseen ayyaaneffadha maatii koo waliini. Dungoo koo ibseen ayyaaneffadha ilmaan koo waliini. Alaabaa Oromoo yaa'iftuu hangaatu yaa'iftuu hangaatu lubbuun goota meeqa sin ka yaadatamtu sin ka yaadatamtu. Garaan na gubatee sammuu na dhiphisaa bokkuu yaadattee gootoowwan kaleessaa uummanaa keerkiisaa xiqqoo na caqasaa gootoowwan faarsaa uummanaa keerkiisaa xiqqoo na caqasaa gootoowwan faarsaa. Guyyaa gootoowwan gaafaatayyuun keenya walfaana dhumanii shiftaan Somaaliyaa addaan baasuuf yaalee yoo kanaa baanii yoo tokkummaa malee amantiif kutaanii yoo maddaan baanii ilmaan Oromootiif fakkeenya taaqanii gootoowwan qaqqaalii agartuun uummataa lubbuu isaanii darbusi seenaanii yaadata. Beellii 15 guyyaa kabajamaa ilmaan Oromootiif kanaaf yaadataman Oromoonni marti isiniin jaallata dhaloonni itti fufee isiniin dhaadata. Garaan na gubatee sammuu na dhiphisaa yaadattee gootoowwan kaleessaa uummanaa keerkiisaa xiqqoo na caqasaa gootoowwan faarsaa uummanaa keerkiisaa xiqqoo na caqasaa gootoowwan.